Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Seenaa dhaloota haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam. Waggoota 1000 dursee abbaan ishee qulqullichi Daawit hundeen ishee tulluuwwan qulqullaa'oodha jechuun hiddi dhaloota ishee sanyii qulqullootaa ta'uu akkuma isheef dubbate, haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam sanyii Abrahaam sanyii Daawit irraa kan argamtedha. Qulqullichi Maatiyos wangeela isaa irratti hidda dhalannaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo lakkaa'u sanyii Abrahaam sanyii Daawit jechuun jalqabe. Abrahaam irraa jalqabee dhaloota 14 lakkaa'uun Daawit irraa kaasee dhaloota 28 lakkaa'uun immoo Dubroo Maariyaam bira ga'uun raajii qulqullichi Daawit dursee barreessee dhugaa ta'uusaa dhugaasaaf ba'e. Yeroo waa'ee dhaloota Dubroo Maariyaam kaasnu dhaloota muraasa gara duddubaatti deebi'uun abaabileewwan ishee Phexriqaa fi Teektaa jedhaman arganna. Namoota kana kan kaasneef icciitii mataasaa danda'e waanta qabuufidha. Innis akka armaan gadiitti gabaabinaan dhiyaateera. Jarreen kun qabeenyaa sirriitti kan qaban dureeyyii beekamoo turan. Gaaf tokko osoo waa'ee qabeenyaa isaanii waliin mari'achaa jiranii Phexriqaan, "Yaa obboleettii koo, qabeenyaa keenya kana maal godhannaa? Kan dhaalu hoo dhala hin qabnu" jedhe. Isheenis, "Yaa gooftaa koo, Waaqni Israa'el anaan mucaa ol nawwate, atis akka kootti mucaa malee nafiin durba kan biraa fuudhi" jetteen. Innis immoo deebisee, "Gorsa kee kan raawwachuuyyuu miti, laphee koo keessatti yaade akkan hin beekne Waaqni Israa'el ni beeka" jedhe. Kanaan osoo jedhanii Teektaan hojii Waaqayyoon beekanii kaleessa galgala abjuutiin gadameessa koo keessaa jabbiin adii tokko ni baatee, isheenis jabbii adii kan biraa deesse. Kunaaluma kanaan hanga jabbii torbaffaatti itti fufe. Jabbiin torbaffaa urjii deessee, urjittiin immoo aduu deesse jechuun Phexriqaatti himte. Phexriqaanis hiikkaa abjuu kanaa baruuf gara nama abjuu hiikuutti deemee itti hime. Namichis haala armaan gadiin hiikeef. Gadameessa haadha manaa kee keessaa jabbiin dhalachuun ishee, haati manaa kee mucaa akka deessu ta'uu ishee, jabbittiin jabbii kan biraa dhaluun ishee, mucittiin mucaa kan biraa akka deessuu fi kun haaluma kanaa itti fufee isheen torbaffaa urjii da'uun isheen immoo kabajamtuu namoota hundumaa kan taate akka deessuu fi urjittiin aduu da'uun isheen immoo anaaf hin ibsamne jedhetti hime. Phexriqaanis kanumaan yeroon haa hiikuu jechuun deebi'e. Akkuma jedhames ji'uma sana keessa Teektaan ulfooftee mucaa dubaraa deesse. Maqaa ishees Heeyimaan jette. Hiikni isaas wareegni koo naaf deebi'eeraa jechuudha. Itti aanee immoo Heeyimaan Derder Toonaan Sikaar Seetinaa, Seetinaan Hermeellaa deesse. Hermeellaan namicha Maataal jedhamu tokkotti heerumuun akkoo gooftaa jedhamuuf kan geesse Haannaa fulbaana bultii 7 deesse. Haannaan haadha keenya Dubroo Maariyaam deessee, Dubroon Maariyaam immoo gooftaa keenya deesse. Abjuu Teektaa keessatti jabbii torbaffaa kan jedhamte Haannaa, urjii kan jedhamte Dubroo Maariyaamii fi aduu kan jedhame immoo gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoosidha. Lakkoobsi dhalootaa kun karaa abbootii ishee osoo hin taane karaa haadholii ishee kan lakkaa'amedha. Qulqullichi Maatiyos wangeela isaa boqonnaa jalqabaatti kan lakkaa'e immoo karaa abbootii isheedha.
dhaloota haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam. Akkoo Dubroo Maariyaam kan taate Hermeellaan namicha sanyii Leewwii yookiin sanyii luboota Maaxaa jedhamutti heerumtee Haannaa deesse. Haannaanis qulqullummaan akka seera Museetti guddatte. Umuriin ishee gaa'ilaaf yeroo ga'u namicha qajeelaa sanyii Daawit ta'e Iyyaaqemitti heerumte. Haala kanaan hidda dhalootaa sanyii qulqullaa'oo Iyyaaqem sanyii Yihuudaa fi Haannaan sanyii Leewwii irraa kan dhufan gaa'ila qulqulluun qaama tokko ta'an. Iyyaaqemii fi Haannaan argamsi isaanii maatii dureeyyii irraa ta'an illee ofii isaaniitii maatii qabeenyaa hin qabne turan. Hammam iyyoomanis jaalalli isaanii baay'ee cimaa kan turee fi hiyyummaa isaanii sababa taasisuun waadaa gaa'ila isaanii kan hin cabsiin turan. Hiyyummaan isaanii qarshii qofaa osoo hin taane dhalas hin qaban. Dhala dhabuu isaaniitiin baay'ee gaddaa kan turaanii fi ilaalchi ciggaa isaa namoota adda addaa irraa isaan ragaa kan turedha. Akka fakkeenyaattis tokko yoo ilaalle guyyaa tokko kennaa mana qulqullummaaf kennuuf yeroo deeman lubni yoo sana ture, isin immoo Waaqayyo cubbuu keessan ilaalee miti dhala kan isin dhoowwate jechuun kennaa isaanii fuudhuuf deemu. Guyyaa tokko osoo bulaallaan ijoollee isaanii waliin taphatanii Haannaan agartee, yaa Waaqa koo kan bulaallaa kanaaf dhala kennite anaan immoo kan dhoowwatte, ani uumamni koo dhagaarraa dhaalaata jechuun boossee kadhatte. Achumaanis maaloo yaa Waaqa koo ilmoo nuuf kenni, dhiiras taate dubara gara mana keetti erguun guddisnee mana kee akka tajaajiluudhaaf siif kennina jechuudhaan wareeggatan. Haaluma kanaan osoo jedhanii abjuutiin ergamaan qulqulluu Gabri'eel misiraachotti himee Haannaan ni ulfoofte. Dubroon Maariyaamis haagayya bultii 7 gadameessa Haannaaf ta'e. Raajiiwwan dinqisiisoo ijoollee Addaamiif raawwachuun kan beekamtu haati keenya Dubroon raajiiwwan hojjechuu kan jalqabde gadameessa haadha ishee keessa jirtu kaasteeti. Guyyaa tokko mucaan eessuma Haannaa Saaminaas kan jedhamu duunaan Haannaan Dubroo Maariyaamiin gadameessa isheetti baattee boo'icha deemte. Gaaddidduun ishee reenfa isaa dharoo buufatu utaalee ka'uun Dubroon garaa Haannaa keessa jirtu ergamoonni kabaja ishee osoo dubbatanii akka arge dhugaa ba'eera. Akkasumas garaa Haannaa qaqqabuun jaamaan fayyitees ni jirti. Barseebaa jedhamti, adaadaa Haannaati. Yeroo tokko yaa Haannaa Waaqayyo si yaadateera, harmi kees gurraacheera, hidhiin kees goggogeera jettee garaa Haannaa yeroo qaqqabdu iji ishee banameeraaf. Yihuudoonni raajii karaa Haannaa raawwatamaa ture kana ni dinqisiifatu turan. Keessumattuu yeroo afaan Saaminaas irraa ergamoonni kabaja mucitti akka odeessan dhaga'an immoo caalaatti sodaatan. Sanyiin isaanii Daawitiif Solomoon waggaa 40 mo'anii darbanii mucaan gadameessa keessa taa'uudhaan raajii akkasii raawwatu kun immoo yeroo dhatu mootii akkamiin ta'a jechuudhaan sodaatanii Haannaa ari'achuu jalqaban. Kana boodas ergamaan Gabri'eel Iyyaaqemitti mul'achuun Haannaa fudhuu gara tulluu Libaanoos ol ba'i jedhe. Achittis akka fedhaa fayyaa Waaqayyootti caamsaa gaafa bultii tokko holqa keessatti haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam ni dhalate. Dhaloota ishee kanaan akka ijoollee Addaamiif Hewaan abaarsi haadhaaf abbaa isheetii ishee hin qaqqabne. Waaqayyo ofii isaatii gonka waan ta'eef ishee ogummaa waaqummaa isaan gonka taasisee bultoo isaadhaaf ishee filatee abaarsa waan irraa bilisa taasisuudhaan ishee uume. Kanas qulqullichi Yaareed yeroo dubbatu ati biqiltuu qoraattiiwwan gidduutti baqaltee abaaboo ishee dhugaadha jechuudhaan abaaramoota sanyii Daawitiif Hewaan keessaa adda taatee qulqullummaan dhalachuu ishee dhugaa ba'eeraaf.
Ogeessichi Solomoon immoo waggaa 970 dursuun Yakaanimaa koo Libaanosii kottuu tulluu Amaanaarraa tulluu Sinaariif Harmooneemirraa iddoo leencotaarraa bakka tulluu qeerramsootaarraas gadi bu'u jedhee jechuun isheef dubbateera. Yeroo Haannaan gaara Libaanositti deessu namoonni ishee gaafachuudhaaf nyaata qabatanii gaaricha ol ba'aa turan. Achittis nyaannis dhugaatiinis dhiyaate. Yaadannoo kanaaf har'as caamsaa bultii tokko biyya keenya Itoophiyaa keessatti nyaanni adda addaa bakkeetti ni qophaa'a. Egaan dhalachuun ishee Addaamiif sanyii isaa hundaaf fayyinaa fi abdii ture. Abbaan Hiriyaaqoosis sirna galatoo isaa irratti yaa Maariyaam Addaam yeroo gannata keessa ari'ametti abdiin isaa sidhaa akkuma jedhe. Waaqayyo dhalachuudhaan si fayyise jedhee Addaamiif waadaa galee waan tureef Addaam haadha Waaqayyoo kan taatu kana abdii fi hawwiin eeggachaa ture. Dubroon haati keenya dhalattee gaafa guyyaa 8ffaa isheettis maqaa ishee Maariyaam jedhanii moggaasan. Eebbii fi kadhannaan haadha keenya qulqulleetti dubroo Maariyaam hunduma keenyaaf haa baay'atu. Galannaa ta'uu Waaqa tokko kan ta'e Abbaaf, Ilmaaf, Hafuura Qulqulluuf har'as yeroo hundumaa hanga bara baraatti. Ameen.